ati sheer gootanii jirti hundaa'u akka jiru ol baaseetiin dubbadha. Har'a addunyaadha boru akhira obboleeyyan. Ani badiin balleessin hin jiru. Har'a sagalee alii ol baasuu balleesse garuu ammoo lama deebi'anii photoshoppiidha jechuun kuni akkaan okku dhibba balleessuu na godhaa jira. Okku dhibba. Subhanallah. Isin rabbi ma rabbu ma yatanii abbaan waan fedhe haa jedhu maal gootanii aarin jala deemta yoo dhiiftan maal ta'a ustaaza keenya kalaas argine nuti amma fakkeenyaaf nama akka nama. Anamma wanni niin fadhu intaloon joobicoo nama dhufte tun olaantuun tuni intala asaantiin mobaayila isiitiin waraabbatte quba qabdi. Olaantuun quba qabdi mobaayila isii irraa fuutee mana keessa seentee irraa waraabbachuu isii akkama isiin jettutti ammoo sagalee kana ani quban qabu jechuu asaantiin olaantuun osoo quban qabu jechuun qabdu. Sagaleen ta'alii Sufyaan ta'uu dhibbatti beekti olaantuunis. Asaantiinis ni beekti. Hamzaa Sheekh Jaabir sagalee alii Sufyaan uumuu hin danda'u. Siigalee sagaleen xiyyeetaa agartan tana waraabbadhaatii mee koottaa akkas na godha. Ummata beekaa diidaadha ummanni keenya. Ali Sufyaanii miti sheeyni Ali Sufyaan irra guddaatu ni balleessa garuu immoo ani balleessa jechuun badiin qabdu ani hin balleessa badii anamsaa Sheekh Jaabir badiin hin balleessa niin fudhadha. Siigalee badii tiyyaniin fudhadha garuu ammoo zulmiin fudhadhu akka Hamzaa Sheekh Jaabir. Takkitii tana addunyaan guutuun beekuu qabdu. Amma bar ummanni tokko tokko akka itti hubatu Hamzaan Sheekh Jaabir gaafa rummaana barsiisurraa gaafa shunkurtaa barsiisu san wanni akkanaatun inta sirrii miti jedhee Ali Sufyaan waan dalgaan dubbii isa tuqee fi Hamzaan mallaqaan dhalaa jala bitee sagalee tana waraabsisee warra jedhu jira. Mee waan saniifoo deebii maal jettan isin? Yaa obboleessa kiyya. Ani maallaqa wanni inni irra biteef hin jiru michiyoon akkana barbaaddee dhufte. Asaantiin ifiif na barbaaddee dhufte malee ani maallaqaan namarratti bituu boo rabbii jiraa barbaru maal taate? Har'a addunyaa boru akhira bara kamittiin maallaqaan namarra bita bu'an. Ani ilmaaniin qaba bara kamittiin maallaqa namarraa nama bita. Taraa duraa sagaleen iidiiti jaan. Ammaas ol ka'anii maallaqaan hoggaa intalti argamtees maallaqaan intalarra bite jechuu deemanii. Yoon maallaqaan intalarra bite Ali Sufyaan intalti tun isa dubbiftee habiibii maarree jettuun Ali Sufyaan wanaatu rabbite jechuu deemanii gizee sana akka hojjaaso. Maal beeka wallaahi sheekan na dhibbe dubbiin bara kanaa nama dhibdi. Lakki an maallaqaan osoo rabbite mi'aa jennu osoo maallaqaan isii bitean Ali Sufyaan akka hojjaasoo wanaatu rabbite. Ani warruma akkas jedhuu dhiifna kana ani hin beeku. Yaa tanaaf obboleeyyan hin duudina ilmi namaa ni khataa shayni keeysan faatee binti Islaam shayni keeyyoo khatee jiitiiti furadhu iidiit godhee fi eega yoo intalti argamtees sagalee rabbite jechuun kuni no way an sagalee waniin rabbituuf hin jiru. Siigalee? Bareeda. Akkaan sagalee irratti hin bitin intaloo sagaleen siina bira jirti. Intaloon tun yoo amma laaybii tanarratti gabbaatee hin dubbanne itti dawwalaa bilbila shiyoo qabaatan bilbila taraa duraa isin jalaa kaaftee isinii wajjin laaybii deema yoo isiniin jettee amma isin diddutu waan biraati itti dawwalaa isii dubbisaa isin tuuyoo waan kana gartee gabbaatee duran dhaabbanne wanni gartee taamugaa inshaallahu ta'ala Ali Sufyaan achi kaayatitiinan michoota na daarektii isiidhaa intala Ali Sufyaan akkana goote jee isirraas mana murtii gurraachaatti dubbachuudhaaf jiraadha. Subhanallah rabbi alaafisuu ala kullaan intalli dura ishi jettee turte ergasii namaan mari'achaa jira jettee mumkin araaramuuf ammalaa namni kadhachuuf ammalaa isinillee akkasumatti nu obsa haga hartan hundan ta'ina ala kullaan. Lakki anammaan tana wanni takka taniin gartee godhun jiru silaa beeyta akkuma beeytee waa taatu namni sirra xiqqaa ta'us sirra guddaa ta'us hoggaas bira dhaabbate yookaanuu haqaan si dubbate dhaabbachuuf hin gaariidha. Wallahi ani fara tokkoon deemu inshaallahu ta'ala ammoo warri gartee online kanarratti fiigee ustaaza keenya qaalii ni beeyna nama maarree ni beeyna jiru qabbanaa waa obboleeyyan waan biraan hojjetinaa waan gartee sagalee amma Jaafar Bayaan guyyaa dheengaddaa.